waliigaltee ulaa galaana diimaa Somaalilaand waliin mallatteessitee kan turte Itoophiyaan pirezidaantii Somaalilaand haaraa filatamaniif baga gammadde jedhani. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa akka jedhanitti obbo Abdurrahman Muhammad Abdullaahi pirezidaantii haaraa Somaalilaand ta'anii filamuu isaaniin baga gammadde jedhani. Ministeerichi ibsa baaseen akka jedhetti ga'umsa diimokiraasii fakkeenya ta'u mul'isuuf pirezidaantii biyyattii Musee Bihii fi pirezidaantii haaraa filataman dinqisiifateera. Bulchiinsa aangootti dhufuufis milkaa'ina hawwuusaa ibseera. Akkaatuma kanaan dorgomaan paartii mormituu Abdurrahman Muhammad injifachuu isaanii koomishinii filannoo bulchiinsa Somaalilaand beeksiseera. Somaalilaand bara 1991tti walabummaa labsattus Soomaaliyaan garuu ammallee akka qaama isheetti ilaalti. Waliigalteen ulaa galaanaa bulchiinsi kun Itoophiyaa waliin waggaa darbe mallatteessite gaafa Afrikaatti muddama ammallee hin qorreef ka'umsa ta'uun isaa ni yaadatama. Pirezidaantichi haaraa filatame kun dhimma waliigaltee ulaa galaanaa irratti Itoophiyaa waliin ejjennoo akkamii qabachuu danda'a kan jedhu ijoo dubbii ta'eera. Ammatti pirezidaantichi waa'ee ulaa galaanaa irratti wanti jedhan hin jiru. Oduu biraatiin manni maree Finfinnee kora idilee waggaa afuraffaa bara hojii tokkoffaa taa'een mirga himatamuu dhabuu miseensa isa tokko mulquu beeksise. Miseensi kun misooma koriidarii sababa godhatee karaa sirriin taaneen manneen jireenyaa 6 fi mana daldalaa tokko diiguudhaan bakka sana abbootii qabeenyaa apartaama hojjetaniif dabarfamee akka kennamu gochuudhaan shakkamuun ture. Mirgi himatamuusaa kan irraa mulqame. Obbo Sa'iid Alii Kamaal jedhamu gocha isaanii kanaaf birrii miiliyoona 6 mataa fudhachuun isaanii ibsameera. Mirgi himatamuu miseensa mana maree magaalichaa Sa'iid Alii Kamaal jedhamu kan irraa mulqameef gaafii ministeera haqaatiin dhiyaateen ta'u koreen dhaabbii nagaa haqaa fi bulchiinsa gaarii mana marichaa beeksiseera. Koreen dhaabbii kunis himannaa malaammaltummaa ministeerichaan dhiyaate qorachuun mana marichaatiif gabaasa dhiyeessuu beeksise. Manni marichaas gabaasa dhiyaate ilaaluun miseensi kun yakka malaammaltummaa ittiin shakkamaniin himachuuf mirga himatamuu dhabuu isaanii akka irraa mulquuf sagalee guutuun murteessuusaa odeeffannoon biiroo koominikeeshinii magaalaa Finfinnee irraa ba'e ni mul'isa. Odeeffannoo keenya birootti yaaceenu godaantota seeraan alaa Ameerikaatti dubbiin hammaatte jedhame. Tiraamp godaantota Ameerikaa keessaa ari'uuf jecha qawween fayyadama jechuun isaa godaantota Ameerikaa biratti kirkira guddaa uumuun dhaga'ame. Pirezidaantiin Ameerikaa haaraa filatame Doonaald Tiraamp miidiyaa hawaasummaa isaa irratti godaantota eeyyama biyyattii keessa jiraachuu hin qabne loltoota gargaaramuun akka biyyaa baasu beeksise. Tiraamp yaada kana kan dhiyeesse seenaa Ameerikaa keessatti godaantota baay'ee biyyaa baasuuf karoorfate akkamitti galmaan ga'a jedhamee gaafin yeroo itti dhiyaachaa jiruttidha. Tiraamp White House akkuma seeneen guyyaa jalqabaatti godaantota biyyaa baasuu akka eegalu irra deddeebiin beeksisuun isaa ni yaadatama. Tiraamp miidiyaa hawaasaa isaa True Social Network jedhu irratti qondaalota bulchiinsaa isaaf mijatan qadeessas beeksisuu itti fufeera. Dhimma godaantota biyyaa baasuu irratti mormii guddaan kan isa eeggatu Tiraamp godaantota biyyaa ari'uuf loltootaan fayyadama jechuun isaa maraatummaa isaa argisiisa jedhame. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo biroo qabannee booda kan walitti deebinu ta'a. Akkasitti bakka jirtanitti hamtuun isin hin argin jennee asumaan nagaadhaan mannaa.